Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun akkuma beekamu qophii Ororo Groupiidhaan qophaa'ee isiniif dhiyaatudha. Qophii kana kan isiniif dhiyeessaa jiru an Jaalataa Nagariitiin wangeelaatiin isin dabarsaa turtii gaarii. Maqaa keessan daawwattoota wal bara maqaan koo hojjetaa wangeelaalaa Waaqayyoof galanna ta'u hojjetaa wangeelaalaa maqaan koo maqaa dhuunfaa maqaa Waaqayyoo nama laatee namarraa fuudhuun nama waliidha. Maqaan dhuunfaa koo immoo wantiidha. Yoo ture maali hojjetaa wangeelaatti waa hojjetu erga hojjetaa wangeelaatti waa hojjetu mareeyyuu maqaa dhuunfaa koo irraan fadhiira maannaa jedhanii Bakka. Meshi hojjetaa wangeelaa hojiin kee maalidha? Pirezidaantii isin jedhu hojjetaa wangeelaadha. Naannoo kan immoo pirezidaantii wangeelaa. Ana kan dhimma hunda isaa irratti kan xiyyeeffateeru dhimma fakkeenyaaf ammumayyuu wangeela lamaan tokko harkaa qaba. Bara dhaloota keessa yoo nutti hin taane bara dhaloota haa ta'u akka lakkoofsa warra Jibuutiitti 93 eegan. Eshi booddee fedhe egaa akkamii tajaajilli kun isinii ta'eera? Baay'ee naa ta'e. Baay'ee fedhe. Eshi akkam waldaa dhuunfaatti mana seensaa? Waldaa dhuunfaa miti. Waldaa magantaa waggaatti lama ni hojiin kee maalidha? Hojjetaa wangeelaa. Maal jechuudha hojjetaa wangeelaa jechuudha? Gaggaarii wangeelaa nagale. An garuu seenaa kee kan ilaaletti waldaa kana keessaa hojjeta kan jedhamu hin dhagee malee durii mana qulqulleessa waldaa kee haasuma bilannee kan turee amma bilaashuma waan jiru jechuudha. Ishi biyyi keessan eessadha? Biyyi keenya waldaa warra wangeelaa Garjoo. Akkam tajaajilaa tokko jira qilxuu iddeen isaa dheeraa gidduu gabbuute dubbachuu dandeessee achiin yaadadha xiqqoo bara durii bukkeen daddarbinaan. Waa'ee tajaajilaatti deebina ga'a. Ayyee. Katamaa keessa deemtanii nagaddumaa akka. Katamaa keessa deemamini jirti iddoo saalbaajii nabi danda'uukkee nagada wantoota akka masqalii fa'a. Sanumatti diratee qalabatii baay'ee argattii fa'a nagadaa bakka kanaaf hojjetaa wangeelaa naan jedhan namoota. Suma hojii wangeelaa walitti qabdee nagadaa turte? Maal akkamittiin hojjetaa naggaadee qalabatii naggaadee waan adda addaa hin beekamtu wangeela kee amalata fa'a. Bakka wangeela guddaadha. Jedhee bakka waaqumatu hojjetaa wangeelaa taatee beeku maga jedhan. Hojii kana keessatti yaadannoo akkam akkamii qabdu? Yaadannoo akkam akkamii? Seera uumaa boqonnaa 38 lakkoofsa 45 yoo ilaalle waa'ee wangeelaa isaa kanuma dha. Akkam ergaa wayina gartuu wayina daddaga ergaa Waaqaan sin deddeemtu kana maakiya? Maali waaqumatu hojjedhu naan jenna inni ergaa laqee mini maali? Akkamii waa'ee koo sirriitti hin beeku? Maali yeroo wanti makkuruutiidha? Bashuraan kurruutii? Kurruutii miidhagdee waan buute dura kurruutii bashuraani. Kaasitti mee jechuudha? Egaa amma immoo gara goolabuutti finnee jirra. Dhaamsa qabdan dabarfachuu dandeessu. Dhaamsiin qabu jettuyyuu malee wangeeluma. Kana harkaan dabinaa jira. Kun siif karaadha. Siif jireenya. Siif buddeeni. Kana malee naman taatu kanatti fayyadamii Yesuus gooftaadha. Ameen. Ameen ameen. Qophii walii wajjin taasisaa turree xumurree jirraa galatooma. Ameen. 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 Maqaa Waaqayyoo nama laatee namarraa fuudhuun sirriini.
jedhanii. Inni dhaqaa ergaa. Ergaa maatii moo? Jinkee maal jedhara? Adde taa'uun jira. Seera uumamaa boqonnaa sochii. Seera uumamaa boqonnaa 38 lakkoofsa 45 yoo ilaalle waa'ee wangeelaa isaa kanuma dha. Kamtu buddeen kusi buddeeni